Qondaalli waraanaa Itoophiyaa kan sabaan Tigreetii Jeneraal Tsaddaqaan Gabratintsaayee iccitii waraana wayyaanee irratti ibsa kennuun dhaga'ame. Namichi uffata dubartii uffachuudhaan hojii gowwoomsaa hojjechaa ture to'annoo seeraa jala ooluun gabaafame. Iraan dooniiwwan daandii isiitiif murtaa'e dhalatti imalirratti tarkaanfii akka fudhattu akeekkachiisa cimaa kennite. Hulaa galaanaa Strait of Hormuz keessatti boombiiwwan awwaalaman qulqulleessuun hojii Iraan malee hojii xiyyaa miti jechuudhaan biyyi Oomaan Iraan komachuun dhaga'ame. Mootummaan biyya United Arab Emirates miidiyaa hawaasaa mootummaa arrabsuu fi maallaqa walitti qabuun karaa miidiyaa hawaasaatiin dhorkaa ta'uu akeekkachiisa cimaa baase. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Lammii Miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti himna. Waraana gama kaabaa ka'uuf jiru irratti Jeneraal Tsaddaqaan Gabratintsaayee akka ibsetti wayyaaneen biyya cabsuudhaaf Suudaanii fi biyyoota biroo keessatti leenjii fudhachuun kutaalee biyyattii kallattii adda addaa irratti haleellaa banuuf tooftaa waraanaa bal'aa baafattee jiraachuu Jeneraaltichi ibse. Jeneraaltichi haleellaa wayyaaneen banuuf jettu tun gama walqaayitiin eegamaa haa turu malee gama hin eegamneen dho'uu akka danda'u dubbate. Qophiin waraana wayyaanee ilaalchisee ibsa kan kenne Jeneraal Tsaddaqaan Gabratintsaayee irra deddeebi'uudhaan naannoo daangaa Affaariif Amaaraatti haleellaa raawwachaa kan turte wayyaaneen xiyyeeffannoo isii amma gara biraatti jijjiirtee jiraachuu ibse. Karaa lixa Itoophiyaa haleellaa banuun gara jiddu galaatti tarkaanfachuuf socho'aa akka jirtu akeekkachiise. Gara lixa Itoophiyaa yeroo jedhu Jeneraaltichi kun naannoo Beenishaangul Gumuz ta'ullee ibsee jira. Jeneraalli wayyaanee yeroo amma tarsiima waraana bal'aa karoorfatanii jiran kan ibse yoo ta'u keessumattuu alarraa gara keessatti haleellaa jalqabuuf akka jiran ibsuudhaan kanaaf Suudaan akka buufata waraanaa guddichatti fayyadamaa akka jiran odeeffannoo fi sochiin qabatamaa ta'ee jiraachuu ibse. Waraanni humna Tigraay Armii 70 jedhamu waggootaaf Suudaan keessatti gurmaa'ee kan ture yoo ta'u akka madaala isaanitti naannootti bobbaafamanii jiraachuu fi alarraa gara keessatti haleellaa kan raawwatan yoo ta'u waraanni kutaa 13 dhiyeenyatti gara Suudaan qaxxaamuruu isaanii kan mirkaneessan. Waraanni dabalataa biroo ammoo dabalamuu akka danda'us Jeneraalli kun cimsee dubbate. Kutaa waraanaa TPLF 13 gara Suudaan deemaa otoo jiranii yeroo lama diroonii mootummaa Itoophiyaatiin haleelamuu fi kanneen hafan ammoo gara waraana kutaa waraanaa 70tti dabalamanii jiraachuu Jeneraal Tsaddaqaan Gabratintsaayee ibsa guyyaarraa kanneen beeksise. Haleellaan diroonii shiraaroo irratti raawwatameen TPLF mirkaneessitullee erga Suudaan seenteen booda haleellaa dabalataa shiraarinaa irratti raawwatamus Jeneraal Tsaddaqaan ibsee jira. Wayyaaneen karaa Beenishaangul Gumuz bakka kutaa waraanaa 70 kun bakka Mahal jedhamtutti waraana Suudaan wajjin lolaa jiraachuus ibse. Waraanni TPLF kutaa waraana 70 hanga Kumurukuu seenuu lolee mo'amee if duuba deebi'ullee Jeneraaltichi odeeffannoo qabaachuu dubbate. Wayyaaneen humna dabalataa gara Suudaan erguun raayyaa ittisa biyyaa Tigraay kutaa waraanaa 70 gara daangaa Kurmurukitti erguu isii kallattii mootummaan xiyyeeffannoo itti kennu akka qabuu fi mootummaan federaalaa gama hundaan humna bobbaasuun dammaqinaan eeggachaa jira jeena mana jechuudhaan Jeneraalli kun dubbate. Karoorri waraanaa alarraa haleeluu humnoonni wayyaanee duuba jiran deeggarsa kallattii akka kennan haala mijeessuuf kan akeeku ta'uu himeeti jira. Humni wayyaaneedhaaf deeggarsa kennaa jiru humna Masrii Shaabiyaa fi Jeneraal Alburaaniidhaan durfamu wayyaanee duuba kan jiran ta'ullee ibseeti jira. Haleellaa wayyaaneen Suudaan irraa dhaqqabdee deeggarsa loojistikii akka kennamuuf deeggaraa jiraachuun ibsame. Xiyyeeffannaan haleellaa tanaa alarraa gara keessatti hoggaa ta'u karaa takkasee walqaayitii cabsanii seenuuf yaalii taasisaa akka jiran Jeneraalli kun ibseeti jira. Suudaan irraa gara takkasee walqaayitii irraa haleellaa banuu akka danda'anis Jeneraal Tsaddaqaan ibsa bal'aa guyyaa irraa miidiyaa NBC irratti dubbateen beeksise. Shakkamaan maqaan isaa Jamaal Anas jedhamu uffata dubartii uffachuun hojii gowwoomsuu irratti hojjechaa ture magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee aanaa Duwwaa Shanitti naannoo buufata makiinaa Aaskootti to'annoo jala oolfamuu qajeelcha poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa guyyaa irraa kenneen akka ibsetti hoomaan heerii fayyadamuun gurratti uffata faaya adda addaa kaa'achuudhaan gowwoomsaa fi hojii hannaa garaagaraa irratti bobba'aa ture qabamuu beeksise. Gocha isaa kanaan yeroo dubartii fakkaate namoota waliin haasaa turetti namoonni isa shakkan poolisiif eeruu kennaniin to'annaa jala oolfamuu beeksise. Kana hordofuudhaan qorannoo qaamaa irratti taasifameen dubartii oduu hin taane dhiira ta'uu isaa mirkanaa'uu ibsee jira. Ragaan qorannoo akka agarsiisetti namni Jamaal Anas jedhamu kun kanaan durallee dubartii fakkaate namoota gowwoomsaa akka ture ragaan jiraachuu beeksise. Akkasumallee bilbila isaa keessa suuraawwan yeroo adda addaatti uffata dubartootaa fi faaya adda addaa dubartoonni tajaajilaman godhatee deemaa ture mul'achuu beeksise. Gochoonni aadaa fi duudhaa hawaasa keessaa bahan gama tokkoon yakka raawwachuuf akka gowwoomsatti fayyadamu ta'uu ibsuudhaan qajeelchi waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee gochoota nama gowwoomsuu fi yakka raawwachuuf malan yoo mul'atan hawaasni dammaqinaan poolisiif odeeffannoo kennuu akka qaban dhaamsa isaa dabarseeti jira.
biyyi Oomaan hulaa galaanaa Strait of Hormuz keessatti boombiiwwan awwaalama qulqulleessuun hojii Iraanii malee hojii xiyyaa miti jechuudhaan Iraan komatte. Oomaan hulaa galaanaa Strait of Hormuz keessatti boombiiwwan awwaalamanii turan funaanuuf itti gaafatamummaa tan qabdu Iraanii jechuun dubbate. Boombiiwwan hulaa Hormuz keessatti awwaalamanii turan qulqulleessuun walqabatee Faransaay eega Oomaanii wajjin dhimmicha irratti hojjechuuf waliigaltee raawwataniin booda ta'uu ibsame. Iraan sochii daandii bishaanii kana keessatti raawwatamu hundaaf itti gaafatamummaa kan qabdu Iraan qofaa jechuun Oomaan Iraan kumatte. Dhimma kanaan wal qabatee ministeerri haajaa alaa biyya Oomaan yaada Iraan kana kan deeggara ta'uu dubbate. Ministeerri dhimma alaa Oomaan Badrii bin Hamad Al-Busa'id bu'uura waliigaltee Ameerikaa fi Iraaniin karaan doonii dhiphaa fi sadarkaa addunyaatti beekamtii qabu kun boombiiwwan bishaan jalatti awwaalamanii turan keessa qulqulleessuun hojii Iraan ta'uu mirkaneesse. Ministeerri Oomaan yeroo tumsa kan gaafatame waggaa ta'u sadarkaa naannoo fi idil addunyaatti gumaacha isirraa eegamu hunda kan bahan ta'uu beeksise. Strait of Hormuz keessatti dooniiwwan naqamu daandii isaaniif murtaa'een alatti yoo sosso'an tarkaanfii kan irratti fudhatu ta'uu guyyaarraa Iraan akeekkachiisa cimaa kennite. Daandiin isaaniif hayyamameen alatti dooniiwwan kanneen daandii birootirra deemuu akka hin qabne akeekkachiisuudhaan akka itti aanaan ministeera haajaa alaa Iraan Kaazim Garibaad jeetti dooniiwwan hundi daandii murtaa'e qofarra deemuu akka qaban hubachiise. Ibsi kun kan kenname wayita waldhabdeen Iraan Ameerikaa fi Israa'el jidduutti cimtee jirtutti yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump gama isaatiin Iraan waliin walgahii Qaatar Dohaatti akka geggeeffamtu erga dubbateen booda Iraan immoo garuu walgahiin tun hin danda'amtu jechuudhaan haalte. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump walgahii Dohaa Qaatar keessatti jechuudhaan kan dubbate waggaa ta'u itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan garuu walgahiin tun hojii teeknikaa mudateen adda cituu ibsee jira. Kanaanis immoo walgahiin Trump juukoon kan hin jirre ta'uu waggaa beeksisu waldhabdeen tun kan uumamte. Oomaan dhaabbata galaana idil addunyaa waliin ta'uun daandii doonii haarawaa erga labsiteen booda ta'uu Aljaziiraan maddoota isaa waabeeffachuun gabaase. Eegdonni warraaqsa Iraan gama isaaniitiin daandii haarawaa kanaaf beekamtii waan hin ilaalleef daandii kanaan alatti dooniiwwan biroo yoo sosso'an tarkaanfiin kan irratti fudhatamtu ta'uu humnoonni eegdota warraaqsa Iraan akeekkachiisa cimaa kananitti jiran. Mootummaan United Arab Emirates miidiyaa hawaasaatiin mootummaa arrabsuus ta'ee maallaqaa fi deeggarsa gargaraa funaanuun hayyama mootummaatiin alatti dhorkaa ta'uu akeekkachiisaa cimaa dabarse. Mootummaan United Arab Emirates seera labsii haarawaa baaseen mootummaa arrabsuu fi karaa miidiyaa hawaasaatiin maallaqa walitti qabuun dhorkaa ta'uu beeksise. Poolisiin biyya United Arab Emirates fi konsilaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa biyya United Arab Emirates keessa jiraatan sochii miidiyaa hawaasaa isaanii irratti of eeggannoo akka godhan akeekkachiisa cimaa kennaniiti jiran. Akkuma waltajjii wal irratti ibsametti gochoonni armaan gadii seera yakkaa saayibarii biyyattiitiin kan adabaman ta'uu beeksisan. Seeronni kunis kaka'umsa siyaasaa sabaa kan qoqqoodinsaa fi jibba uumuu hoggaa ta'u, lammaffaan immoo namoota dhuunfaa yookaan dhaabbilee karaa viidiyootiin barreeffamaa fi yaadota adda addaatiin arrabsuu, inni sadeessaan suuraa fi odeeffannoo namoota dhuunfaa hayyama malee raabsuu fi hayyama mootummaa malee karaa miidiyaa hawaasaatiin maallaqa walitti qabuun dhorkaa ta'uu mootummaan biyya United Arab Emirates labsii haarawaa baaseen beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachiisanitti himaa turre turtii gaarii.